Ati yoo hin jijjiirre eenyutu si jijjiira? Ani utuun akkana ta'e natti tola ture. Jireenyi kootuun akkana godhee saffisaan nan jijjiirama bara jettee hiriyoota kee waliin yaada qooddattee hin beektu. Al tokko tokko immoo namoonni maaliif akkas hin godhan jechuu dandeessa. Ati maaliif yaadota kee gara gochaatti jijjiiruuf yaalta? Yaadota haaraa ati ta'uuf hawwitu gara itti eenyummaan kee deemaa jiru, gara itti wanta ta'uuf barbaaddutti qajeeltu. Kun kallattii ati itti wanta keessa kee jiru gadi baasuuf deemtu. Keessi keenya dhugaan siin hoogganamu. Isa namoonni si ibsan maalummaa kee dhugaa bakka hin bu'u. Isa keessa kee jiru dhugaa ibsuu hin danda'u. Kanaaf inni bu'uura eenyummaa keetii miti. Kallattiin itti adeemtu siin hoogganamu, siin geggeeffamu, yaadi namootaa gochaa kee booda dhufa. Keessa kee kan dhaggeeffattu yoo ta'e, wanti keessi kee ta'uu barbaadu isa dhuguma nan ta'a jettu, bira nan ga'a jettu san hojjetu. Ofii kee dhaggeeffadhu. Yeroo ofii keef kennu. Ofii kee kabaji. Jaalala ofii keetti agarsiisi. Yoo hin jaallanne eenyummaa kee garaa si gammachiisu jijjiiruu hin dandeessu. Arroomaan qabdu yoo ta'e, boruu akka badhaadhaa taatu cimsii qalbeeffadhu. Har'a yaada keetiin durooma. Yaada keetiin duroomaa yoo hin taane wanta barbaaddu akka hin taanee fi hin amanne si godha. Wanta kamiyyuu dursa yaaduun eegala. Wanta sammuu keessaa hin qabne lafarratti ta'uu fi arguu hin dandeessu. Ati jireenya keessa jirtu irraa gara jireenya barbaaddutti jijjiiruu dandeessa. Haalonni mijatoo hin taane naannoo kee fi wantoota ati argitu irraa madduu danda'u. Kunneen dhiibbaa sirratti qabu. Ati ofii kee jijjiiruuf dursa dhiibbaa alaa kamiyyuu ofii kee irraa ittisuu qabda. Sababni isaas wantoonni dhageenyuuf arginu dhiibbaa nurratti qabu. Kanaaf gara wanta abdii kennuutti ofii kee dhiibbi. Kitaabolee garaa garaa dubbisi. Irree deebii dubbisuudhaan wantoota akka ati hin amanne si godhan cabsuu dandeessa. Ganama gaafa hirribaa kaatu daqiiqaa 20 wanta ati dhageessu dhiibbaa sirratti qabu. Kanaaf ganama hamilee abdii fi kaka'umsa waan siif kennu dubbisi. Guyyoota kee hunda haala kanaan bareechi. Yeroos ofii kee irratti jijjiirama arguu jalqabda.